نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oye, nagaan dhuftan gaa. Kamalee na godheeroon. Amma sirraa fakkaatti shaqaa rabbaanaa fedhi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Gaariidha bareedaa. Isa sakiinaa kana akkuma fassarre sanii taha guutumatti gama biraatiin Ibn Abbaas irraa wanni deemu sakiinaan rahmata jedhamu kaasaa jira. Akkuma sani jechuudha. Sakiinaa jechuun daabbatun qadrul hirri lahaa aynaan lahaa shu'aa'uun kan jiru jira. Kunis da'iifa. Inni sakiinaadha akkuma murteessine sani gama hadiisatti waan akka duumessaa tokko ifaan keessa jiru kan jiru Rasuul alayhi salaatu wassalaam kaasaa jira. Isin sunillee sakiinumatti waamamti jechuudha malee isiin amma xumaaninaa jennu kun fa'ilun minas sukuuni ka jennu kun inni kun isa san jechuu osoo hin ta'in wanti sakiinatti waamamu wanti biraatis gama hadiisatti jira jenneetuma yoo jenne malee kun hadiisni dadda'iifa bifa kanaan kutuun barbaachisaadha. Waa'ee taarikaa Nabi Muusaa kanaa fi nabiyyicha amma Xaaluut jechuudha isaan godhe jechuudha. Wahyumaan isaanii godhe kana jidduu maaltu jira kan jiru kanarratti wanti murteeffame jiru. Gama biraatiin ammoo Nabi Daawudiin kun taarikaa dheeraa ta'etti eega Nabi Muusaati jechuudha. Nabi Yuusha'uu kan jennu sanii duubattuu zamana guddaa ta'een boodarra argame jechuutu gama taarikaa Islaamatti jechuudha. Kutuba taarikaa keessatti wanti murteeffamaa jiru. Isa kana jennee bifa akkasitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Tilka rusulu. تلك الرسل Tilka rusulu. Tilka isaanan sun jechuun. Isaanan kun kan hin jiin isaanan sun jechuun aziima jedhan guddisuudha qaayidaa kunuusan kana jechuudha. Kana jechuudha. Afaan laxanaa ta'uudha jechuudha. Isa kana isaan yoo jedhani isa hogguu jedhanirra akka warra haroggeeffaatti isuma itti hirti. Kanaafuu sanirra isa kanaatu sun ishaaraa ba'iidaa kanaa. Isaanan sun jechuu bartanii inni kun jechuurra jechuudha ta'aziima qabaa jedhaa jiran jechuudha. Akka afaan naannoo guddinawwan biratti illee wantoota sanii gama amantaatti illee inni balaagan isaa kana kenna jedhaa jiranii. Tilka rusulu ergooleen suni jechuudha. Sun hogguu jenne ergooleen tuni mee isaanan sun kami yoo jenne ergooluma guutuu ba'an ergooluma rabbiin erguu ba'an takkaawta suuraa tanaan keessatti dubbatamte ba'an tan ammallee ergoolee guutuu jechuutti irra bareeda. Inni kun imma aliin kun akka kana jaa tilka rusulu ergooleen suni فضلنا nuti ni caalchifne بعضهم garii ergooleeti caalchifne على بعض garirra caalchifne jechuudha. Garii ergoolee garirra caalchifne jechuudha.
garii ergoolee garii irra caalchifnee jirra. Allah subhaanahu wa ta'aalaa isaatu tabdiila godha. Akkuma sani jechuudha Nabi Muhammad illee wahiidhaan hogguu dubbatu ergaa tokko isaa tokkorraa akkuma wahiin gara isaatti godhamtetti bifa saniin dabarsuu rasuulatu jira jechuudha. Bifa kana. Inni wahiidha gama quraanatiin gama hadiisa jechuudha sabateetiin jechuudha ergaa tokkorra caalchisuun ni jira jechuudha. Inni caalchise immoo rabbii keenya jechuudha. Bifa sanitti haasa'uun barbaachisa. Nuti immoo أفضل المخلوقين سيد ماريو ماريو سيد المخلوقين ماريو جاني وأنت كتبت الفتو الأبجيجة عالشسون كون جرو جاجرا جيجو قالتكو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أبا بكر تكر فقر إساقي سيجيجو لا مقالا في ستي أبا بكر يكون أدديمو قربا يهوداتكو والذي اصطفى موسى على العالمين جاء فخخت الأجي جيجو isa nabi Muusaa kan aalama cufarra caalchisee ji'e kahatu. Oggoonni bifa kanaan kahatu haaya alaa Muhammadin jeen. Isa Muhammad irratti illee numa caalee jeen eegaa akkama jeetiin kahadhe ani jennaani kabale duuba. Abbaan bakri kun illee jarjaruu ni kabale duuba. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Yahudichi dhufee itti himate. Himata irratti banee jechuudha. Akkatti dhiibbaan magaalaa kana keessatti nurra godhamaa jira jee. Eenyu hogguu jaan Nabi Muhammad majalaan buuneeree abbummaa bakrii hin taane. Haya seera namu seera jalatti bulaa mire yaamaa je'eeti yaamanii fidan jechuudha. Hogguu fidan maaliif kabalte waan kabaleef jecha kanaatiin dhagaye. Bakka sanittiin aaree qabuu dadhabee isa kabaluu danda'e. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nabi Muusaan yoo dhugaa haa dubbannu taate guyyaa qiyaamaa keessatti ani dura nama dachiin irraa baqaxooti. Hogguun ka'ee ani ol bahe jechuu dirree maasharaa sanirratti hogguun ol bahee dhaabbadhu ani saniin argee miila tokko kan arshirraa ta'e kan qabatee dhaabbatu ta'uudhaan argee. Inni kun takkaa na dura kaafame jechuu darajaa qaba jechuu gosa. Takkaahu immoo na dura kaafameeti gaggaba sanirraa na dura baffate. Gaggabaa takkaa jira waan ta'eef achi dura jechuu bakka kaafamaa kana dura. Hogguma cufaa ugaa narra caaluun isaa argame. Wantummaan jechuudha gaamman tana isa kana kabaltuuf maalirra jetteeti hanjuu abbaa bakrii dubbinni qabde duuba. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam achirratti maal dabarse? لا تفضلوا لا تفضلوا بين لا تفضلوا بين الأنبياء جي لا تفضلون على الأنبياء أنبياء اللي ننشاچسا ونما نشاچفتون نجيرو جيچورا خطبه غري خيسه تغو ارغامو وانبيراتو جيچورا اغورا غور ايچ رسول عليه الصلاه والسلام ادو انبيوتاتس ولا نشاچسنا لا تخيرون بين الأنبياء ولا تخيروا غاري ولا تخيروني نالين چاچسنا أنبيوتر أنبيوتر اللي غري سيدا غري نشاچسنا كنجو قام براد حديث براد لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى تكون كسنجين أنا تكالا أنا خنا تكون بمحمد باني حقا إفما بين كالو خجوتات يقول إنما وامبراتو جنة الله يونس بن متى يونس بن ولا تكون كسائب الهوتي جتشو سنيف جتشا وانتي قدمان أرقم هنجرو يا تجرى مخاصيتشو أنا سيد ولد آدم اللي نجا أنا سيد العالمين اللي نجا وبيدي لواء الحمد ولا فقر أما وان كان همون دلك ما واحد تقول ملء أني وان كان عادته ولا في متي يعني ما وما نبني متربك فحدثي في ملء خنجو بفقانا كتقاف ماجد النسوني وحيد أني جنة الله ربي في رسول يوتات ملء نممان تكونتمان كن خانه نبي محمد أنبيوتا خانه بچاله جيچون حرامي ياد جرى مقافم أنبيوتا خانه إساتو كتقرر چالچسو يوني فكرته وما amantaa keessatti isaan caalchisan kana jechuudha kaafnee himuu taate malee ja'a jira bifa kana walii galchuu dandeenya jechuudha. Tilka rusulu ergoolee isaanii faddalnaa nuti ni caalchifnee ba'adam garii isaanii alaa ba'adin garirra caalchifnee meeqamitti minhum man kallama Allah. منهم من كلم الله Ya isaanirraa ni jira
nama Allah dubbisee jira jechuudha. Nama Allah dubbisee jira isaanirraa. Nama Allah dubbisee jechuudha. Kanaafuu isaanirraa nama Allah dubbisee jira. وكلم الله موسى تكليما kan jiru. Akkuma san Nabi Muhammad illee gaafa gartee mi'iraaja ol ba'e isaan isa dubbisee salaatawwan shanan irratti firdii ama gartee booda shantamarraa shanitti deebitee bifa kanaan rabbiin isa dubbisee bifa saniin gartee gad deebi'e jechuudha. Hamma Nabi Muusaan achirratti gaa samii san keessa kan jiru inni bira ga'e uummanni kan danda'u jechuudha. Bifa saniin itti deddeebi'e jechuudha. Rasuul alayhi salaatu wassalaam shantamarraa amma shanitti deebisuuti jechuudha. Isa dubbise bareechee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu warreen gartee rabbiin isaan dubbise keessa Nabi Muhammadii fi Nabi Muusaas kaasuu dandeenya jechuudha. Gama biraati walaqad faddalnaa ba'da nabiyyiina jedha bakka biraatti suuraa Israa'el lakkoofsa 55 irratti wallahi dhugumatti nuti garii nabiyyoota alaa ba'diin garirra ni caalchifne wa'ateenaa Daawuda zabuura. Daawudii fi zabuur kennine. Sunis darajaadha je'eeti kutubban gaanamuun nama qabaa bifa kanatti jechuudha. Bilbayyinaati wal zuburis jedha bifa kana. Warafa'anaa makaanaan aliyyaa jee Nabi Idriis keessatti Rabbi subhaanahu wa ta'ala suuraa Maryamiin keessatti. Sunis jechuudha akkanumatti gaa jannata seenee gaafa tokko jannata keessanii achitti didee akkana mijuu san osoo hin ta'in gaafuma gartee Rasuula alayhi salaatu wassalaam inni Israa'ilni argame achi mi'raaja ol bahee samii keessaa ilaa arshiidhaa naannoo arshiidhaa deemee jira jechuudha. Sidratul muntahaa amma jedhamu kanarratti achirratti illee bifa saniin jechuudha. Achirratti dhiyaatee rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa dubbisee waama mi'raaja saniif ummatoonni kun akka gartee samii keessatti ta'anitti samii keessatti ta'uu sani malee waan biraatii miti jenneeti ilaalla. Warafaa ba'dahum ورفع بعضهم الله سبحانه وتعالى قري ثاني ألفوا درجات درجات قام درجة ونيتي قري ثاني ألفوا الله سبحانه وتعالى قام درجاتي قري ثاني الله سبحانه وتعالى ألفوا ولر درجة ربي اتخنيتي بفصل جيتشورا درجة ولر قباني وآتينا نتني خنين جا ربي سبحانه وتعالى عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم عيسى علم مريم في خنين جا عيسى علم مريم أنجد أموف نخنين جا الله سبحانه وتعالى البجنات البينات مريم جتون كن خجر عيسى خنقا يسوس في إيسوفا وانتون كنا كجرتو خاصا جرا النسو سري متي جنة مقال اسم خانة جنة مرتسا جرا دوبا مريم جتشو توني تمغار خالد أتشبو تامتي ربو مسيبيتا مرمتي ربو مسيبيتا قبرتو جتشو را نتي عيسى إلما مريم من خنين البجنات البينات جمع بجنات جانين البجنات جمع بجنات شد مخن جمع بجنات جنة حجوان إفقلتو تاتا خنيني في جيتو حجوان إفقلتو تاتا سان كنيني تكاو معجزوان إفقلتو تاتا تمقلتو تاتا قرده سان كنيني في جيتو نموت الأمفا غاري دا جراچسو جيتو دا أكما ساني جيتو دا نموت فيام قمن اللي فيسو جيتو دا بدinaan gaafa bakka biratti ni dubbannaa akkasitti kenninee fi jirra gaariidha waajjadnaahu nuti ummata biraan caalluus manni namaan dhufa nuti eegaa hiriira san keessaa rabbi nu haa naqoo jara gartee ansaarotaa fi muhaajirtoota asaabota isaan xaaba godheeti kuntum khayra ummatiin أخرجت للناس يجي إذا كان اسمات نوخن درجان كون جرا جنة مثلا جتشورا خنان ربي مرة تو قبدينا وانت مرتيسا جران كان إن كنت زكان قربيرت الأرجماء أيوان جرو كنتم خير أمة نيجين أصابت سنين جتشورا فتابة قولي جتشورا
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر جي كسيتوفي أمني خوني أمتا ترباتما يعني أمتا قد جنيتي لعلا ترباتما سان كيسا جهاتمي ساقا أمتوتا سنرا ummanni gartanii qaamni asaabotaa fi hordoftoonni bifa gaariidhaan gartee amantaa kana qabatee deemu caalma akka qabu ta'u nu murteessee jira jechuudha subhaanahu wa ta'ala. Ayya وأيدناه ambiyoonni kunis jechuudha Nabi Muhammadii wajjin hawaasa gurguddaa qaban kattee ergaman kuni torbaatama jechuu achitti argataa jira. Quraana keessatti immoo oguu garagallee deemnu 25 arganna. Kanaafu jechuudha ومنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص kan jiru Rabbi subhaanahu wa ta'ala suurata nisaa keessatti sini dubbate jechuudha. Hanqa sitti odeeffame kana malallee asirratti nuti odeessiniitu jira, kasiin himiniitu jira kan jiru jira jenneeti kadi ilaalla. وأيدناه بروح القدس. وأيدناه بروح القدس آية عيسى إلما مريم كان عيسى إلما مريم أبان قبوان تيف خايو ربي نتنم أرقم سيسر إني خوني سيرو بايا جاني جرا أفري جاني إني خوني خايو سنرا توكو جرا إنما مثلا عيسى عند الله كمثل آدم جرا ربي سبحانه وتعالى أكاسيت والقبر هرومو آدم تو إرا maali fi waan karaa irra uumaa kanarratti inni immoo haadha ni qaba. Aadam haadha illee hin qabu abbaa illee hin qabu waan ta'eef inni haadha qaba abbaa hin qabne malee. Akkuma sani jechuudha Rabbi subhaanahu wa ta'ala haadha fi abbaa malee akka nama uumuu danda'u Nabi Aadamiin jechuudha. Akka gurbaa dhiiraa tokkorraa ammas nama uumuu danda'u Hawwaa jechuudha. Akka gurbaa dhiiraa tokko immoo intala dubrarraa uumuu danda'u Nabi Isaa jechuudha. Akkammoo dhiira tokkoo fi dhalaa takkarraa nama uumaa jiru jechuun kun bal'inaan kan deemu kana jenneeti kas ilaalla. Nabi Isaan kana fakkaata. Gosa hin qabu jedhanii bar. Gosa hin qabu gosti isa gosa eessummanii ja'a jira. Gosa eessummanii ja'a jiranii haati isaa bani Israa'el irraa taate waan taateef bifa sanii ilaaluu qabna ja'a jirra. Rabbi akkatti waan akka haala ajaa'ibatti argamsiise jechuudha. Yeroo muraasa keessatti. دقيقة شوان هنجيني بس دقيقة ما تكافي لما جاء جيران وان جايبات وأجدناه إسا نجا بسنة عيسى إلما مريم كان نجا بسنة بروح القدوس garatti argameetuma dhalatumaa fi garatti argamuu jidduu daqiiquma muraasa keessatti واتك جاء جيران يجودا فأتين في لقارئنا سبحانه وتعالى لسان عربا فيسنتي اتصال جيجو بر أرقم التأفوف في قالوا تكما جاء جيران itti afuufee qaamni kun fanafaqnaa fi hijaaba kabiratti qaama saalaa keessatti afuufnee ja'a jira gara jibriil keenyati jechuun ruuhii keenyati gara biraatiin ammoo isuma fanafaqnaa fi haja isuma keessattuu afuufnee ja'a jira afuuffin kun gama gartanii huccuu isiin uffattu gara mataa kanaanii gadi afuufame qaamuma gartee qaamatti qaama fi huccuu jidduu banaa jirtu kanaanii inni kun dhaqeeti qaama saalaa kanarratti galee ja'a jirani achi boodan daqiiqaa muraasatti argame jechuudha. Akka ta'e inni lama ta'e inni hanga sumatti jechuudha laaltee lukuma addaan qabatu malee homaan hafne ba dhaliinsumaa fi cinimumma seente ja'a jiran. Bijabduu isii qabatee bara. Namni suutan silan ba'aa kana barsiifamaa min waan ajaa'ibaa itti argame jechuudha. Akka kana. Wa'ayyadnaahu. وأيدناه Ayya. نبي عيسى ilma مريم كان دوبا نتي إساني جابيسيني بروح القدس بروح القدس غاري لا جبريلي قرتني طاهرتين قدس جبريلي طاهرتين أقول كل تين إسا جابيسيني جيتشو أكان محمد عليه الصلاة والسلام أصان المصابت شاعري إساسا خرور رادي بس يرو كان كيسة نمي ولا لوتنا ندول رادي بس جاني يا ثاني الله ما يجد بروح القدس جي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بفخانة الرتي نبي إيسا جيتشورا إسا خراني جبي فمجرة جيتشورا إسا جبي سنة جبريلي طاهرة هيني يا آية
ولو شاء الله. Jibriil isuma biraa'ugaa wahii sitti ni fida. Gama biraatiin to'annaa bareecha Jibriiliin godhamaa jira jaa jiranii bara. Osuma akkasitti quba qabaatuu baatanii jarri akkuma jiru waan ati sinan ajjeese saqqalee bara. Jarri mas hafuura xaliila hafuura santa hafuura qulqullii jedhanii bara. Hafuurri keenya'uu yoo namni jimaa fa'aa qaama irraa bayyana gagaa. Wanni inni egaa utaale malee hafuurri hawuba qabuu fi hawuba hin qabne irratti wanti jedhamu jiru jechuudha. Ifa kanaan akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Tokko amma kalee ofirraa na gaafate dubbiin jabaatte jedheetu wallee egaa akka waan kanaaf gaafataa hin beekne sheekuma jiraati jedheetuma wajji haasofne duuba dubbiin gaa dhimma isaatiif duuba gonan akkana jumee qulqullina kana mee maal fakkaata godhan jiru gara iddoo amantaa islaamaa irratti kitaaba keenyas qulqulliidha, hadiisa qulqulliidha, wanni dabarfamaa jiru isa kana jee hogguun keessa agarsiisu waa hedduu sesseenee haasofne waan birallee gaggaafate. Kanaafuu bifa kanaan akkatti ilaaluun barbaachisaadha. Hafuurri duraanu kan Jibriil isaa shaqatu jiru jechuudha. Kana maaltu hin qabu, kana makaanitu hin qabu bira hafuurri yoo hancufa fa'aan waan takka namatti toftee gaa waan afaanii qabdu kana akkasitti bahe malee homaa hin jiraniif bifa kanaan ilaaluun barbaachisaa ture. Jibriilii xaahara ta'een isa jabeessinee jira jechuudha. Jedha Allah subhaanahu wa ta'ala hanga gartee ajjeesuudhaaf filan itti karoorfatan jechuun yaalii godhan. Yaalii ajjechaa hajaan kana ni godhanii Rabbi subhaanahu wa ta'ala farfa'anaahu jaa'isa akkasitti ol fuune wamaa qataluu wamaa salabuu yaqiina walaakin shubbiha lahum jaaba. Fakkiidha oofte malee warri gaafas achi jiru sunu dubbii tana murtiidhaan hin kennine. Wanni takka hin jirtu ol fudhanne samii jira. Boodas kan bu'u jechuudha. Waa'uma kana dhabamsiisuudhaaf wanti kun maaliif deema? Faasiru saliiba jira Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Maali kun maali? Kun masqaliidha akkaataa Yesuus itti fannifame. Yesuus kun qaami anaami anaa barinisa. Naaf fannifame. Yoomiin fannifame. Maal akkana godhatan jechuudha. Uummata osoo san tarkaanfii guddaa akka itti fudhatu uummata muslimaa ummata Muhammad kana wajjin tarkaanfiin guddaan akka biyya Shaam kanatti masiida minaaraa adii qaburraa bakka san irratti jechuu bu'ee eega jee boodan bifa kanaan jechuudha hafuurumaan gataa hojjaa jiran. Bare dha'uun ta'e dajjaalii san dhaha malee suni darbaa takkaa itti naa jira je'eeti dha'e malee haan hafuurumaan hugata jedhan hafuurri isaa hanga ijaan argan takka deema jedhan summuma rabbii godhee bar jedhan. Eessumaa ba'u malee wanni takkumaan jirtu. Isaan silaan bara nu jabeessuu dhufa jedhan. Wanni akkasii hin jirtu. Inni tawhiidaan muslimaati bifa kanaan akkatti ilaaluun barbaachisaadha. Hogguu fi dhalate sanillee hogguu mucayyoon deebituun san inni Abdullaahi Ataanii alkitaaba jeetu mataa farsiidha. Waan guddaadha waan kan hedduu haasa'e hogguma dhalate san irratti jechuudha. Sabicha osoo hin ta'in gaa namni bakka dhalootaa kanarratti haasa'es jechuudha gara Banii Israa'el irraa namoota afur jennee ilaalla. Bifa kanaan akkatti ilaalla jechuudha. Akkasii rabbi is jabeessee bara. Akkasii fuudha. Namicha tokko achii bira taa'u tokko ajjeesan jedhanii bara. Isa tokko ajjeesan. Inni shakkeetu hawaarii jeesanirraa nama tokko jedhanii dhufee achi jira. Isa kana silaan otoo achiin deemanii bara yaa'ii tan hambisuu otoo barbaadanii rabbii irraa qaba malee jalliin ormaarraa ormaa kanarra. Isa haadha. Isa kana ajjeesa. Inni kun biraa kutee mire. Nabii san oggoo kutu isa kana ajjeesan jechuudha. Isa kana kan fannifame ammas. Malee wanni nabii isa irra dhaqeen jiru jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala katti murteessaa maaliif isa jabeessuun ilaa bakka sanitti illee akka kana. Walau shaa Allahu. Isaan duraan hin beekanii takka arganii kamitti wal fakkaata. Akka godhee barabeen godhe. Qararii nama gadhiisa wayii waan bal'aa ajaa'ibaatiif tilaa guddaa tilaa duddaa as keessa kaya. Bifa kanaan jahannamiif akka oomishamu jechuudha qaba jechuudha. Akkam godhee jedhan
ولكن شبه لهم جيتشون إسا خنا cinaa tokkoon nabii isa fakkeesse isa kana cinaa tokkoonoo namicha san gartan kuyyoo nabii isaa katoo taate aya fuun eessa kuti ammas asii oliin kunoo nabii isa fakkaata asii karaa kanaan aalicha jarri immoo hagguu duraa dhufne nama lama aya wanti kun gaararru jee godhee haalit nigaa ibtilaa'a kana akka sababaa kana jahannami namni oomisha hundeema akka sani dubbiin kakkanaati bifa kanaani warra bani Israa'el kana gaay har'a sosso'ee bifa kanaani jechuudha. Haruuga nasaaraan gaa kan keessa harkaan qabdu quwwalleen qabdu waan ta'eef dubbiin gartee hogguu sana jecha dhabu manni sun achirratti wanni jaan kun namni namichi sun hogguu ajjabu kabiraa achi hin jiru. Kabiraa achi hin jiru amma baragaa alaa takkaa tattaa hogguu laallu bara waan ajaa'ibaati dhiirtiin akka waan uumaa jirree waggeessanii kanaafuu dubbiin kakkanaati. يا ربي بريتشي ما وانت ولو شاء الله ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى وصوفي جيتشودا عدم اقتتالهم جنة مال مفعولا شاء خان الدوغة تما ولولو أبو والقتول أبو الله سبحانه وتعالى وصوفي ما اقتتل الذين من بعدهم ما اقتتل الذين من بعدهم وولنغتني ووللولني إسانان إيغا إرغولي سنيتي تها ووللولن جيج إرغولي قوتمتو قد إسانان إيغا إرغولي تيتا إرغولي هسا نبي موسى نجرا عيسى نجرا نبي عيسى نجرا محمد يرسجرا جرى سدين بيتشا وسنتين قوتمتو تديبين ولو شاء الله ودم اقتتالهم والقتور أبو في واللولول أبو الله وصوفير وللولني ولنغتني إسانان إيغا إرغولي سنيتي تهي جيجو دبا مالي في مشيان قدريان واللولو تناني دبرتيج ربي سبحانه وتعالى كثيرا نمي قوة ليت مولولو هنغرتني كمنتي كما كمنا يا إبر والقطع يسيجو أمنت غير أمنتاتي نسيجو غير تهودان أكرمت ما وان تكو أفجيجو واللولو دب والأودان وان كان جريجو الله ودو والقطو دبو في واللولو دبو ودو الله وسو الله فده ورين إيغا إرغولي تها وللولني ولنغتني جدوبا إنين فدينيغا أكا والقطاني مشيان إساء دبرتيجو مشيان إساء قدريان تون من بعد ما جاءتهم البينات قال من بعد ما إيغا إرغوليتي من بعد ما جاءتهم البينات مس إيغا قرتني هجوان مملتو تاتي إسانيت أفتيج إيغا إرغوليتي إيغا مالي هجوان مملتو تاتي إسانيت أفتي سلاوا ولنغتني دبقان مالك ربي سبحانه ولكن وتعالى بر النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعند أفريت كربي خرط إجيتي ولما نرى ما فلاتيجي لما نرى تنيجي دوبة جنان نمي قوني خامي جنان أقوال اللول بقى كان أقول عن أنجو لولي قون هاد آبت نبراي أكا قرتي أمان تنا نمي قون ولي اللول تهوق أبا أقول جو واللولو قباني خنجورتي يجي ربي سبحانه وتعالى نا بكسنرتي دعاء ساني نان كيف اللي جاء جرا نا أورغتي جوار أن الربر بعد سن جاء جرا أما اللي جا واي نمني كوني دچين توني نمان چيتو خجام كان غلطة أصل عمي جام كان أصل عمي خناسي أكن تاني جيدي دوبا عمي ساني وانا رام فلان عمي غا وانا كسين غو جيتو با أمو خاصي akka jirtu bakka bakka dachii namaan citaafadhu addunyaa sanarratti dubbatanii ni argama jechuudha. Bifa saniin jechuu akka argamu ta'uu bifa saniin gartee akka isa dhoorgate ta'uu kaasaa jira jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan akkasitti deema jechuudha.
eega isaanitti hojjawwan mul'atuu taate isaanitti dhufte mas jetta eega ergooleti eega mas jechuudha isaanitti dhufte hojjawwan fagaltuu taate isaanitti dhufte sila waa waliin lolanii mashi'aan kaaliqa otoo gartanii ammaan tana jechuudha walloluu dhabuu fedhe walloluu tanaani mashi'aan kaaliqa qadariyyaa qadarri itti dabree jira walaakin ikhtalafu ta'uu waateef sun lamaayyuu ta'uu waatamteef ta'owwaatamte toni ta'owwaatamte hadiisa keessatti jechuudha aya isa owwaatamte tana waan akka qaaxii tanan gartanii qaaxii tanaan ummatoota gatuu dhabuun innis keessa jira akka gartee qaaxiin tuni aammin taatee biyyuma tana guutumattuu gartee beelan akkan dhumne ta'uunis keessa jira takkaas keessa jirti ammaaf naa dhufuu hin dandeenya gaariidha walaakin ammoo kana haa jennu اختلفوا اختلفوا والأبنية فمنهم maal akkana jechuun lolli kun waldhabirraa uumamaa jechuuf deema bara waldhabirraa uumamaa ammoo kana haa jennu jaratti waldhabanii waldhabii kanarraa lolli uumamuu deema warra millaa adda addaati tahanii فمنهم isaanirraa ni jira man aamana nama amanee jira waldhabii kanaa jira jechuudha waldhabii tanaatu gara lolaa kana waama jechuu isaati ومنهم من كفر isaanirraa ammas nama kafree jira millaa tahanii ولو شاء الله waldhabii amantaa guddaa kuni gara lola kanatti lola kana argamsiisutti deemaadha ولو شاء الله الله سبحانه وتعالى odoo fedhe osoo fedhe adama اقتتالهم ججو واللولو دبو والقتو دبو بعد هذا الاختلاف ايقم والأبي خناتي والأبين كن سلالولا يا موانتي ودوما قرتاني أما مشيان خالقا اتدابرتي لو واللولو دبو دان والأبو متانا يجو ايقم والأبي تناتي ما اقتتلوا سيلان ججو واولين لولاني واولين قتاني الله سبحانه وتعالى كان واولين لولا ولكن الله ولكن الله مو كان الله كان أجن الله يفعل ما يريد وان فدو دلغ جوا وان فدو هجته الله سبحانه وتعالى الناس هجته بقتنا بي والأبي تنافس أكلوا لنهم من قد اسم دندا أما سكيت وللولي والأبي تنا قرتي أرقبسيس والأبي اسم دندا والأبي أرقمتي أكلوا لنهم من قد اسم دندا وسبب beeku waan fedhun dalaga waan ta'eef waan kana murteessee jira jechuudha. يا أيها الذين آمنوا يا ورين أماني أنفقوا صدقات مما رزقناكم وأن نتي سر زين الرا فايسين خنين الرا صدقات رزقي جتوني حن مخالقة وانتوتا اتفايد من كانت رزقي جامع قايدة إذا وان نتي سيني وان نمتين جراتو يجورا وانتوتا قال إنما خن خنرا خنما فايدو خنرا وان نمتين جراتو تو رزقي جرام صدقات دا وان نتي سيني خنين الرا صدقات دا من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي دفود أندرت يوم ويان دفود أندرت لا بيع فيه قال قراتين أما هدو إذيتنا جالنا ابن كثير في أبو عمرو فانجلا لا بيع ولا
laa bee'a walaa hullata walaa shafaa'ata jechuutti qaree jarri lamaan sun. Teenyatuun amma gaa guutumattuu jara lamaan san malee jarri shan ya qurraa'ota torban san keessa bifa kanaan qara'an jechuudha. Laale wananii jechuudha rafa'anii. Min qabli an yaatiya yoomun guyyaan dhufuudhan duratti kennadhaa sadaqadhaa. Guyyaan kun laa bee'uun fiihi. لا بيع فيه Gurgurri ka keessatti hin jirre jechuudha. Gurgurri ka keessatti hin jirre jechuun irraa muraan bittaa gurgurri ka keessatti hin jirre jechuudha. Guyyaa qiyaamaa san walirraa bituu fi walii gurguruun hin jiru waan ta'eef guyyaan gurguraa fi sagaleen teessan hin jirtu qa maawuddi لا بيع فيه guyyaan isa keessatti jechuudha. Gurgurri hin jirre jechuun gurguraa fi bittaan kan hin jirre jechuudha. Achi keessatti ولا gurguraa fi bittaan hin danda'amu yaadu jedhamu. Maaliif numa mijjooyineewu? ولا Akkummaan خلة gartee gurguraa fi bittaa kun asuma jira malee achi keessa kan hin jirre. Walaa khullatun ولا خلة gaariidha. Walaa khullatun jechuun jaalaltilleen kan hin jirre jechuudha. Jaalaltillee maali qullaa jechuun haalisul mawaddaa jedhan. Qulqullii jaalala jechuudha. Qaama kana keessa gargar babaatee jechuudha. Bakka cufa geesse haja'an kana agartanii. Hajaalaltilleen keessatti hin jirre. Hajaalaltilleen keessatti hin jirre. Kanaman fayyanne. Alakhillaa baadum fadiladuun ilmutaqeena jaha. Akkas jechuudha. San malee jechuun walittuu xilaa ta'u. Isummaan tun immoo nama gartanii jajjabaa gartee ifiifis jechuudha amantaa bareechee qabu kadoggorri tokko tokkotti uumameef namoonni ciccimaan bifa sanii jechuudha magantaa walii seenan malee wanta kun jechuudha kan hin fayyanne jaalaltilleen kan isa keessatti hin fayyanne hin jirre walaa ولا شفاعة shafaa'atun ولا شفاعة qiyaama baane walaa shafaa'atun magantalleen keessatti jechuudha nama hin fayyanne jechuudha. Maaliif egaa warreen gaa Allah subhaanahu wa ta'aalaa hayyama godheef malee. Warri magantaa seenus والكافرون hayyamaan seenu. Warri isaaniin seenamus jechuudha hayyamaa ummata kanaaf jechuudha akka isinii seenamu jedhanii deemti. Kanaan malitti hin jirre jechuu isaati. Wal kaafiruuna والكافرون kaafirtoonni humu zaalimuun هم الظالمون isaanumaatu lubbuu isaanii miidhoodha jechuudha. Isaanumaatu lubbuu isaanii miidhoodha. Maaliif egaa ajajni kun waa'ee zakaa waajibaa jechuudha kenna inni kun zakaan kun zakaa waajibaati jechuudha. Kennaan tuni ammas jechuudha yoo zakallee ta'uu baatte muxarroota faa namoota jechuudha haala haajame faa ugguu ta'een kanaaf waajiba taati. Kanaaf bifuma gartanii waa kennuu kanaan dhoorgaa yoo ka dhoorgatan taate wantoota dirqama isaaniirratti ta'e kana wanti kun gara kufrummaatti nama harkifti jechuudha fi wal kaafiruuna kaafirtoonni humu zaalimuuna isaanumatu lubbuu isaanii miidhoodha jedha jira. الله لا إله Allahu Allah لا laa ilaha إله Allah subhaanahu wa ta'aalaa Allahu Allah laa ilaha haqaan gabbaramaan haqaan taane illaa huwa إلا هو isa malee hin taane jechuudha. Allahu Allah laa ilaha haqaan gabbaramaan haqaa hin taane illaa huwa isa malee hin taane alhayyu
الحي isa hedduu jiraataa ta'e isa jiraataa ta'e isa gartanii ammaan tana jiraataa ta'e Allah subhaanahu wa ta'ala yeruma takka illee jiruun isaa hayyun daa'imun laa yamuutu mira akkasani duuba Allah subhaanahu wa ta'ala isa jiraataa ta'e ayya القيوم alqayyuumu jechuudha isa wahayyuun dhaabbataa ta'e Allah subhaanahu wa ta'ala isa wahayyuun dhaabbataa ta'e jechuudha isa wahayyuun dhaabbataa ta'e isa masdaata isaatiin dhaabbataa ta'e isa gartanii ammaan tana wahayyuma irratti illee dhaabbataa ta'e waan isin carraa'e jechuudha qaa'imun alaa kulli nafsin bimaa kasabat akka juusan isa gartanii ammaan tana wahayyuun dhaabbataa ta'e Allah subhaanahu wa ta'aalaa akka kana لا تأخذه qayyum kan jedhamu kun qeewwum jechuutu qayyumitti deebi'ee jedhan akka afaan amantaa kanatti jechuudha. Maaliif yaa'attii fi waawattiin walitti qabamanii tokkoon isaan lamaanii sukuunan dura hogguu dabre inni duraa sun isa lamaanii kan keessatti eeguma waawattii isaani waawattii lamaan sanirraa waawattii gara yaa'attitti deebisuuti qayyumii ta'a jechuudha. Qayyuumis jedhama maqaa Haaliqaa. Ammasoo gama faman huwa qaa'imun alaa kulli nafsin hogguu jiru qaa'im jechuutti illee jira. Gama hadiisatti immoo qayyim illee jira. Ayyaam illee jira. Gara afurii dhiyaataa bifa kanaan akkatti ilaalla jechuudha. Kan hin beekne maqaa isaatis jechuudha. Siftiin jala jirti waan ta'eef sifa jechuun akkaataa amma hiikkaasaa kana jechuudha. Maanaa isaa kan inni irratti qaceelchu kana. Isa san ni qaba Khaalidni subhaanahu wa ta'ala waan ta'eef kanaafuu jechuun bifa kanaan beeyneetti amanna jechuudha. Laa ta'khudhuhu لا تأخذه Allah subhaanahu wa ta'ala waa isan qabduu yaa سنة sinatun jechuudha mugaatii waa isan qabdu jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala mugaatii waa isan qabdu. Mugaatiin jedhan kun muguu jedhan ta'a. Muguun jedhan tuni dura hirriibati. Hirriiba fedhuudha jaa jira. Ammoo maaltu jira hogguu jaa ijji tunis jechuu hogguu gadi walirra ni kaa'ata nutti fakkaata. Garuu haasawa namni haasa'u ni dhadhagaa jira mugaatii kanaan keessatti. Gama onneedhaa hogguun fi geessee akkasitti gartee gara surriidhaa jechuudha. Wanta kuni jechuudha ol dabre jechuun akka Bukaaraa jaa jiranii haarati hogguu san jechuudha hirriiba ta'a. Wama namni haasa'u illee dhaga'u jaa jira. Akkasani. Allah subhaanahu wa ta'ala mugaatii waa isan qabdu walaa noomun. ولا نوم Hirriibni illee waa isan qabdu jechuudha. Hirriiballeen isan qabdu. Makhluuqa kana malee walaw siman gartee walaw masalul aalaa jaa. Ana waan ta'eef jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala duuba walam yakun lahu kufuwan ahad waan ta'eef jechaadha Allah subhaanahu wa ta'ala hirriibni illee waa isan qabdu. Lahu maa fi samaawaati. له ما في السماوات Allah subhaanahu wa ta'ala isuma qofaaf tahaadha. Maa fi samaawaati wanni samawwan keessatti ta'e Allahuma qofaaf taha. وما في الأرض Wanni dachii keessatti ta'e illee Allahuma qofaaf tahaadha jechuudha. Wanni dachii keessatti ta'e illee Allahuma qofaaf tahaadha. Inni isaa wajjin qabu hin jiru jaa jira. Ifumaaf jechuudha waayyuu kana gartee Allah subhaanahu wa ta'ala qaba. Akkasanitti inni wajjin dalaynes hin jiru. Inni immoo gartee ni ammaan tana jechuun bakka takka na gargaare wanta kana gargaares hin jiru. Allah subhaanahu wa ta'ala bifa kanaan waan kanaan kophaa ba'ee akka jiru jechuudha agarsiisaa jira jechuudha. من ذا Man dhaa jedhee fide ilaala waan amma reefuchitti haasofnu sanii yaa fidee jira jechuudha. Man dhaa mee eenyu alladhii yashfa'u الذي يشفع عنده inni magantaa seenu eenyu indahu isa biratti ka magantaa seenu eenyu jira. Istifhaama inkaaraa ka jennu kana inuma jiru duuba. Inuma jiru illaa bi'iznihi
إلا بإذنه hayyama isaatiin maletti eenyu hin jiru jechuudha. Walaa yashfa'uuna illaa liman irtadaa jedha. Magantaan seenanii suuraa Anbiyaa keessatti lakkoofsa 28 irratti magantaa hin seenanii nama Allah ja'an gartee jaalateef malee. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى دون نما الله في الأوف خجالة بجتشسا عقيدة سا وجيسا خجالة بجتشو لا تكلمون إلا من أذن له الرحمن إن ما ندبتو أكندن دينيه يا نما الله يما قد إكمله إني قرتي مغانتا سينوسي اسمه قرتاني جالة ماتا إني سينماني فيس دوغورا واتي كوتو كوتي أرقامي مالي اسم ربي سبحانه وتعالى جيتش ساتي في عقيدة ساتي في وجيسا جالة تها بفخنا يجودا كخنا الله يجودا يعلم الله سبحانه وتعالى نبيخا ما بين أيديهم وان فولدري إساني تجرو بيخيجو وان فولدري إساني وان إدو أركوان إساني جيتشو لامد قدام جيتشو لام فسرم جيتشو وان فولدري إساني تجرو الله سبحانه وتعالى نبيخا فولدري أنيو فولدري ما في السماوات وما في الأرض سنگردن ورين أقلاعته عقلين قامن الرئي إنجي فتشيسي جودا دميرا خانا أيدي هما بجوكا وان فولدري إساني تجرو فولدري ما في السماوات وما في الأرض سنكيسة وان جرو وان فولدري إساني تجرو الله نما بيخا وما خلفهم وما خلفهم وان دودوب إساني تجرو سنما بيخا جيتشو لدو مالي في وان دودوب إساني تجرو سنما يبيخا خاناتو دورة تجرا خانا بودة تجرا نبا بيخا جيتشو لا ما في السماوات والأرض خانا جيتشو مثلا جيتشو لا واي الدنيا اللي نم هدو الدنيا تناتو فولدر إساني تجرا جاني بر نم هدو أمنتان قام خناف جيتشو لا تكما بين أيديمي اسم خناف وان دودوب إساني آخرات wantoota isaan lamaan keessatti jiru wajjin akka ogguma isaan jiran kana ما في السماوات والأرض خنا خنا فوجرات خنا تدوبت وان تكجرات ملا وانتو تقريق أبو في خنا قرين من اللي أنا شوفها والله سبحانه وتعالى نبيخا ولا يحيطون ولا يحيطون إنسان ومرسن بشيء بشيء وتكلم مرسنية من علمه شيء سنجتشو بكم سيسر خطيرة بكم سيساجتشون معلومات أساتي دي بهم بكم سيساجتشون wantoota haalinni beeke gartee sanirraa wama tokkollee hin marsan jechuudha fi samaawaatu ma fi ardiin kun akka kana jechuudha namni yoo waa beekallee inni tokko yoo waa beekallee hanguma ifii tokko beeka malee macluumaata haalinni waan allaha gartanii ammaan tana beeku kana marsuu hin danda'anii aya wasi'a وسع bal'ate kursiyyuhu وسع كرسيه kursiyyiin allaha bal'ate jechuudha kursiyyiin allaha akkuma arshii qabu kursiyyis numa qaba jedha kursiyyi jechuun kuni olii gad deemu osoo hin ta'in annahu jismu alladhii waradat al-aasaaru bisifatii kan jennu kan maali uumaa guddaadha uumaan guddaan kun silaa kursii hogguu jedhan akka waan irra taa'aniiti ba eeyyee allah subhaanahu wa ta'ala irra taa'aa osoo hin ta'in sifatii sumaan qabu gaa wanti kanaa kun isaan hin malu kanaafuu jechuudha allah subhaanahu wa ta'ala kursiyyi uumama guddaa qaba jechuudha uumamni guddaan kun arshiidha yoo waliin laalan jedha akka hamartii takka dachii dirree keessatti ati achi darbiteeti jedhuuba uumaan guddaadha uumaa guddaadha bal'ina guddaa qaba jechuudha bifa karaan akkasitti deemna wasi'a bal'ate kursiyyiin kaaliqaa bal'ate السماوات السماوات samawwanii fi والأرض dachiif bal'ate jechuudha. Kanarra guddaa jaa jirani bara. Kanarra guddaadha. Odoo samawwanii fi dachii keessatti silaa samawwanii fi dachii fidanii silaan keessa kan kaa'an taa'e akkuma nama hamartii jechuudha dirree sanatti dirree sana keessatti achi darbeeti jaa jirani uumaa guddaadha. Allah subhaanahu wa ta'ala uumee jira.
akkuma arshii uumetti kursiyyillee uumee jira. Kana duuba bifa kanaan akkatti ilaaluu qabna. Bifa kanaan laaluu qabna. Bifa kanaan beekuu qabna jechuudha. Odoo samawwan torban dachawwan torban bal'ifamanii walitti maxxanfamanii gamaa gamana bal'ina keessatti jechuudha. Kursiyyii kana jechuudha hin gahan jechuudha. Akkuma nama hamartii takka dirree keessatti achi darbeeti jedha Rasuul alayhi salaatu wassalaam bifa kana jechuudha. Kanaafuu walladii nafsii biyadii massamaawaatu sabu indil kursiyyi illaa ka halqati mulqaatin bi'ardi falaatin jechuudha Rasuul alayhi salaatu wassalaam. Akkuma hamartii takka dirree bal'oo keessatti achi darbuuti samawwan torbanii fi samawwan torban kun arshii ilaaluudhaan jechuudha. Inna fadla al-arshi ala al-kursiyyi caalmayni arshiidha kursiyyiirra fadli falaati ala tilka halqati jechuudha bifa sadi jechuudha. Kasitti ilaaluu qabna jechuudha. Uumaa guddaadha jennee ilaalla bifa kanaan seenna. Beekumsa haaliqaati maaliyyuu jedhanii awwaluu osoo hin ta'in akka mu'tazilaan firqaan gartee rakkoo qabdu rakkoo adda addaa uumaa jirtutti jechuudha. Beekumsa haaliqaa fa'aa baana maaliyyuu fa'aa baana jedhanii jechuu takka'uu dandeettii haaliqaa jedhanii wanti akkanaa kun sirriidhaa miti itti kafruudha jenneetti ilaalla. Kursiyyiin Allah kun samawwanii fi dachiif bal'ate jechuudha akka kana. Walaa ya'uuduhu. Arsheetu kursiyyii irra guddoodha. Guddina. Wanni kanaa kursiyyiitu irra guddoo. Kursiyyiitu irra guddaa. Arshirra kursiyyii guddaa. Kursiyyiin isaa banala guddaa. Kursiyyii fi wanni kana ogguu walitti ilaalan akkuma waan gartanii duuba hamartii takka jechuudha dirree takka keessatti achi darbaniiti yaa jiran. Haala irra guddaa samawwanii fi dachiirrallee dachaa meeqaatamin irra guddaa waan guddaadha. Kursiyyii samitti aana moo arshiidha? Wanti gaa kursiyyiin jaantooni arshiin irraa ol aanaadha. Qaayidaa akka arshiin irraa ol aanaadha. Wanti kanaaf jechuudha samii kanaaf jechuudha akka willee gartee manaa gartee bakka qunneessa akkatti godhanii itti wannidha kana. Bifa kana inni immoo achi gaditti jechuudha waan guddaadha. Bifa sanii jechuudha. Walaa ya'uuduhu. Walaa ya'uuduhu. Loohin ammoo achii gadi. Loohul mahfuuziin jaan kun achii gadi. Innillee jechuudha achii gadi. Bifa kana jechuudha. Tartiibni kanaa ni jira. Uumamoota Allah gurguddaadha jennee ilaalla. Himataa jira duuba dandeettii isaa guddina akka qabu. Waan kana nu garsiisaa jira. Walaa ya'uuduhu isatti ulfaatu. Allah walaa ya'uuduhu. Walaa ya'uuduhu. Allahatti ulfaatu yaa. Hifzuhumaa. Samawwanii fi dachii tissuun. Samawwanii fi dachii tissuun Allahatti subhaanahu wa ta'aalaa hin ulfaatu duuba. وهو العلي العظيم. وهو الله سبحانه وتعالى العلي إساء التاته إساء الآناته جيشو إساء الآناته العظيم جيشو إساء قداته جيشو إساء قداته الله سبحانه وتعالى ببخانه جيشو أكلا الله جيشو لا إكراه. غاريدا لا إكراه إرقوا وانتاني في الدين. دين الإسلام كيستي نما درقون انتاني جو نما درقون انتان إن خون إن شارم جيتشو خيني أسنتي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة علم أن الله مع المتقين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون جنة بكسن أوفو سنتين مال تجرى جاني أكا رواية خيسة خاصاني تجيشورا السبباني عاتتين تنا اتبوتي انتلتي تكتا أنصار الراتاتي يو ilmoon dhaltutuuni gartee isaanii guddatuu dhabdila guddatuu dhabde yoo ilmoon gartanii naa jiraattee naa dhalattee kanaa guddatu taate yahudan godhaa jetti jedhan yahudan godhaa takka nasaaran godha jedhaniiti wanti kanaa kun jirta
aanni kun waan kana keessa buute amma gaa yahudan gaa bani nadiir kan jedhan kun biyya sanirraa guu rasuul alayhi salaatu wassalaam ijlaa godhee godaansisu ilmaan ansaarotaa kana keessatti ijoollowwan tun jirti. laa nada'u abnaa'anaa jedhan isaan ilmaan keenya kana lakkifnu jedhani bifa kanaan jedhannaani wanti kuni akkanaa miti maaliif dirqiidhaan hin taatu uummanni ijoolleen tuni dirqiidhaan hin taatu namoonni kun jechuudhaan rabbi subhaanahu wa ta'ala buuse laa ikraha dirquun hin taane fiddiin diinul islaam keessatti dirquun hin taane habarun mahduun goona takkaa'u bimaanaan nahi goona hin dirqinaa jechuudha takkaa'u dirquun hin taane jenna fiddiin diinul islaam keessatti qad tabayyana rushdu قد تبين الرشد dhugumatti jechuudha duuba qaceelloon ifa galee jira dhugumatti qaceelloon ifa galee jira min alghayyi من الغي jalliina irraa dhugumatti qaceelloon ifa galee jira eenyutu maaltu imaana maaltu kufrummaadha kun ifa galee jira wanti nama dhibu hin jiru kanaaf jecha dirquun hin taane jechuudha addaan baafatanii jiran jirri kun amantaa dhagaa jiran kanaaf jecha dirquun hin taane yaada jedhamu kaasaa jira haya faman yakfur bixaaquuti فمن يكفر بالطاغوت namni xaaguutatti kafree xaaguutatti jechuudha xaaguutiin kun haya fa'aluutu mina xawyaani jaa jira namni xaaguutatti kafree waan isaan wasana dabran jechuudha waan isaan wasana dabran sanitti jechuudha gantee kan kafre jechuudha kullumaa yu'badu min duunillah cufuma waan allah asitti gabbaramuuti kamatee haa ta'u jechuudha shayxaana mataa jallaa cufaa'u akkuma san kaahina ta'inna kullumaa yu'badu min duunillah jennee laalla namni duuba gartanii xaawutatti shayxaanatti waan allah asitti gabbaramutti waan isaan gartee hisaabaa ba'anii wasana dabranitti namni kafre ويؤمن بالله ويؤمن بالله أن الله تي أمانة دوبا إني سنلان أن الله تي أمانة مالي في إيمان نكون مالتو مقا جراتو كفت أغوطة كفراني الله تي أمانو جيتشورة دوبا وانتقون جيتشورة يوتي كفرون كون اللي نجراتين أمانة جتيتو بنتاتو فقد استمسك الأقومة إني سنقبته بالعروة الوثقى بالعروة الوثقى hannoo irra jabduu taate qabatee jechuun inni sun duuba hannoo irra jabduu taate inni sun qabatee jira jechuudha hannoo irra jabduu taate gardan inni sun qabatee jira يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به جاء سورة النساء خيسير قصة جاءت مرت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به أكان جاء خنافه فمن يكفر بالطاغوت من طاغوت كفره ويؤمن بالله الله تأمنه فقد استمسك الأمة نسون قباته بالعروة الوثقى هنو الرجبدو تاتي قباته هنو الرجبدو تاتي قباته جيجو إسلامنا قباته جيرا جبدو خطاتي قباته جيرا بفخم نيجو آية لا انفصام لها لم فسام لها إنني قيسي سنيف انتهين مستنف حقوقوني تكاو فنو سنيف إنني حالا تهينين تكاو فنو سنيف إنني خان انتهين إتين سنك أبدو جيجودا بفخانة جيجودا إتين سنك أبدو أتيتا كان أبدو جيجودا أدانج إتي غرتي والغلقسو خانا غرتي فنون سوني وان إرجلتو سن غدي لقسو سني إنك أبدو إنني إسيلاف كان انتهين تكاو إنني فنو سنيف حالا تهينين جيجو والله والله الله سميع hedduu dhagayaadha عليم hedduu beekaadha Allah subhanahu wa ta'ala جزاكم الله خير. أسئلة إن شاء الله.